dhaggeeffan dhagaa. Sagalee Ameerikaa raadiyoo Ameerikaa irra kaa'annaa. Waan jiru moo biyya keessa walitti qabnaa biyya alaatii walitti finnaa. Dhaggeeffan dhagaa. Oduu simbirtuu Itiyoophiyaan abbaa hulaa galaanaa akka taatuuf waliigalteen biyya Somaaliilaand waliin mallatteessite. Waliigaltee kanas ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii Somaaliilaand kuni kan warra boqqollooti gaala boqqolloo. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Oduu amma nu qaqqabee magaalaa guddoo aanaa surree gurraachaa ganda cabballee jedhamtu keessatti hantuutni maqaan ishee Shaamballee Shonqollee jedhamtu abbaa manaa isheetii wajjin soorata iseetiif waan ta'uuf barbaadachuudhaaf gara gombisaatti tochoo deemaa jirtu poolisiin maqaan isaa Adurree jedhamu qabamtee seera jala oolteetti. Turtii muraasaan booddee erga qorannaan irratti qoratamee Adurreedhuma kanaan gara caakkaa tokkotti gadi buusee batta lamatti lubbuu isaanii dhabamsiiseera. ሰበር ዜና አመሞ ገማሊ ይላል ከገዳት ሞ ከገመቹ ተመሞ ኮኮና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። Brish, Danish, Pantish, Induta, Biraarun kufa barumsitti fufadhaniga. Ani dhoga idem.